akkamitti akka zayitii itti naqxi yeroo meeqa akka garaa keessa dhiitee irraa baase akka inni nafsa gadaay ilmoo lama ajjeese garaa keessa dhiitee osoo mana yaalaan geessin hunda kan evidence amaxalu step itti aanu isinin gubde malee ilmoo nama ajjeefne inni ilmoo lama ajjeese amma anaaf inni xilaata taane jechuudha wal gorsaa turre xilaat no aሁን stepin itti aanu amma banafsa gadaay kassalo kanaaf dubbiin tola propaganda akkuma amma ta'a diidamii afur keessatti namni dhufee na sobsiisu dhabame kana sanillee ta'a diidamii ol sin jedhu torbaan keessatti asayyan kanan godhin yoo jettan mucayyoo baasa birriin guurameera yeroo waan ta'eef mucattii jaarsummaan baasa isilleen ilmoo namaati ta garaa keessa dhiitamtu maal maa hakiman geessu kondomiin hin jiru kiniinnin hin jiru yeroo guddate jaarraa idee tokko keessatti tokkoffaa keessatti enne akkamitti ilmoon dubartii garaa keessa dhiitamtee ulfirraa baa min maalat nu haramaneedha gurbaan dhugaa isinitti himaa Tapay doktor mira keessa dhaabee ilaa dhugaa isinitti himaa haydar taargeetiin kiyya dhugaa ilmoo saniitii fi amantiin akka hin dallalle dhoogudha waan ta'eef as woggidaallu minimatti hamatu rabbi qabaan rabbiin qaba fadha ummato dhagge fadha dubbiin anaaf ijoollee rakkaata akka tolin dhiifnu du'e bada malee dubbiin akka litti deemaa jiru kuni booddee dubbii cimaatti darbaa jira namni ragaadhaan dura dhaabatu dhabame miti jara keenya erga ragaan biran dhaabanne maal ustaazonni keenya yoo keessan jirre sila amma maaf keessan galle mucaan kun gara lamaan rabsamaa ramma utuu dubbii asii cuftanii dubbiin cufate amma gara lamaan rabsamaa jira kaani darrabsa warra manti keenya darrabsa mucaaleessa goon kanaafuu mucaa qabaatii kottu amani eeyyee galatooma birri ammani naa guuramee jira jedhee dubbiyaa cufu dubbiin kun cufamuu wayya lakki hin guuramne jedhee akkuma kaleessa dhufe duraa dhaabatu namni walitti biroo kun jiru ragaa walitti deeman jechuudha jara keenya ani ammasanii in araaramuwan anaafi ijoolleen ragaasaa akka araaramnu yoo mucayyoo miskiintitti dhennu abbaan isii beekii jiru baadiyyaa beekii jiru sun hidhaabaate ka beekii amaxaallo kaadha baqa lakkoofsa abbaa qaba ka haadha qaba hiriyyaa mucayyoo qaba ka araaramnu anaaf ijoolleen ragaasaa mucayyoon sun gubuu miti gana deebitee gubdu isiin baate qofa intala dubartiiti bar waa'ee isteetimanti abbaan barba abiyyi baasuu hin danda'u dhiisaa kana isa abiyyi biyya bulchaa jiraami abiyyi fidee na sobsiisuu hin danda'u siritti himaa dhugaa siritti himaa soddaan kiyya fidee na sobsiisuu hin danda'u rabbii gaditti Itoophiyaa isa harka qabaami isa waa'ee birrichaa waa'ee sheekota kennaa kabajaa isin qabna qeessota kennaa kabajaa isin qabna paastaroota kenna dubbiin isteetimanti isin oli abiyyi na sobsiisuu fidee ka araaramnu ijoollee wajjin jaartummaan qabaa mucayyoo hidhaa baasa haa galtu haadhaaf abbaa biratti akkuma inni isinii qaali mucattilleen warra ufiitiif qaalidha yoo asirra feemasii ta'uu dhabde harka isiitirraa nyaattan hiriyyoonni isaa sarraatanyaadha jedheetiniin harka isinirraa dhiqaa turte jaartiin ikaa akkami namni sarraatanyaadha jedhee wakkata min maalat no jaartiin ikaa sarraatanyaadha akkami jettu akkami garaa keessa dhiitteetiniin ulfa irraa baafta takkaa mitii lama ila diaspora inni janajjane biraadee muka zayti itinaqe hunda fidaa kan evidences tabiyya alaate tusila dollar ergitu saritti hara abba ken gargaartu asitti jaarta nama mallaqan bitti ushaantu hay amma isi wonne akkasitti araaramna nagaatti tura warri asirra jiratan warri ijoollee raggaasa itti dhiyaatan jaarsummaan qabaa asli wajjin kan araaramtu yoo jaartii ta'e hidhaa jirtu araaramtee baafte qofa yaani birriin hingaa gumallee waa takkatti isin kadhanna kadhadha kadhaa hin jaaladha yoo na kadhataniin amana wani takkatti isin kadhannu tadoolchee sun amma dhugaa taate wani dhugaa namni martuu gara mana fiinne gamana fiinne homaa argaan jiru dubbiin dhuga jedha jara dhara waliin soomnu wanni amma haasa'e kun illee dhuga garaa keessa dhiitamuun tumamuun reebamuun jaartiin nikaa sarraatanya jedhameetini mooraalni isii tuqamuun warri isa wajjin daa'uwaa godhaa ture hundi hin beeka warri mana isaati nyaata hundabbe obboleettiin dallaaltee itti fiduun obboleettirraa wal baratuun hundi dhuga mucattiin ilmoo qotee bulaa ta'uun intala wallaggaa ta'uun eenyu maqaan isaa baqqalaan obbo'eenuun
lakkoofsa qaba hin qaba as bararra nagalchiira jedhanii galchuu dide jaarsummaa isinii dhiisuuf amma xaaloo amma gabaabduu wannan jedhu isii tama birri tana isin kadhachuuf birri wanni dhugaa irraa dhaabadhaa haa nyaatee si faa'uu fi tanallee hin dhaabata yee hin dhaabadha dhiifama gaafadha tana ta mucattii tajetta waliin itti deemna nu martuu mucattiin haa baatu nulle kunilli gaafii kenna mara kadoolchee eega dhufanii ragaanuu kaleessuu didan doolcheen sanii oluu jiraachoo nu maraayyuu ragaan guutuun argamee jira namni martuu irraa dheesse waan kana kadammoo atti miidhama faana deemnee waan san mootummaaf akkana goosimnaa san nu martuu irrumaa dhaabanneeti rabbi haa si feessuu fi fayyaallee rabbi haa kennuuf isii takkatti doktora isin kadhannaa yoo mucattiin hidhaan bahin hin dhiisu waan mucattii san walumaan gaafanna gaafii hawaasaa intala durbaa qabaan ilmoo durbaa lama qaba uf jala waan boru ijoolletti taatuun beeku hin dhiisu waan mucattii nu hagaa baasanii ta doolchee sanii masi feessinaa fi akkasitti nu wantii jedha waan mucattii sani kunoo abbaan murtii illee asira abaazarri silaallee heydariin bilbila irraan kaasan jedhanii bilbila amma abbaa murtii irraa hin kakaasan na fakkaata gizeetiif dhaqanii dippiloomaasii amma haasaame kanaan yoo ka fudhatanii abbaa murtii jaarsummaa hin fudhatanii mucattii araaramaan baasu tabiraan gubbaan nu feetanii teessanii yoo mataa nu hiite raatiyya dhiisaan ila akki jira kana doktor Ustaz Ahmad waa gaafadha Ustaz Ahmad wayya bibi Abdii Raggaasa obboleessa keessanii miti obboleessa namummaa obboleessa islaamummaa Muslima obboleessa islaama Sumayyaan obboleetti islaamati miti obboleetti islaamaadha hayyee maarree ka isinin jedhu waa'een isteetimanti illee baabni isaa haa cufamu waa'een birri illee haa cufamu waan guurame rabbi haa sirreessuu fi si dhagaan jira asli ay la lupa anarra saat dheeraa ture. darkan illee dubbadha Dhiifama saat dheeraa irratti marraayititti mirga dubartoota falmuutti seenaa jira. Koppiliinki ishee ergora ijoolleen shamarranii hundi keessa. Amma gara mirga shamarranii falmuutti seenaa jira. Amma kan isiniin jedhu an amma waan barbaadu karaa gabaabaa. Waa'ee akkaawunticha namoonni gurguddaan meeqa yaalanii hin dadhaban. Waan danda'amullee miti. Ani miidiyaa kanatti waan itti saalfadhu. Waan hordoftoota kiyya warra na jaalatu itti qaanfataniif ofii kiyya itti qaanfadhu godhu. Asliin nama arrabsaa afaan isaa adaban qabu yoo jedhan sun xabaayii kiyya amala kiyya rakkoo miti dafee aara. Hannaa fi kijiba hin godhus godhees hin beeku fuula irratti illee hin godhu. Amma waan isin jedhu eega inni obboleessa keenya ta'e isilleen obboleettii teenna warri asirra jirtan hundi keessanuu dhaqaa shimgilinaa qabaa mucattii miskiintittiin baate tiraanspoortii aga wallaggaa deemtuun ana kennaa fi duraalee nama bira teettee qaraa turte jedhanii yoo qaraatellee ilaallee nama bira geenna kiraa irraa kafallaa uma wanni isa mileen 16 guurree isii guuruu dadhabnuuf hin jiru irraa kafallaa mucattii hidhaa baasa. Anaaf ijoollee Raggaasa akkasitti araara. Maal jetta waan kanarratti? Ayyee asli xumurtee sagaleen koo jiranii? Hin jira. Ayyee galatoom. Amma dhimmi guddaa dhimmi muhimmiini waan kana lafaa kaasee dhimma hawaasaadha. Qabxiin guddaan ishuun dhimma hawaasa buqqa'ee jiruu fi gargaarsi haa ta'u ituu jedhamu inni viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarra deebisee gadhiisuu fi akkasuma bakka gastii seenutti dhimma isaa kana himatudha. Miti kan kana kaase. Amma gara dhimma hawaasaatti adeemamu tokko isa jalqabaa. Inni kan biraan waa'een isteetimentii maalii erga namarraati bilbilli kaafamuu dide wanti sun achitti goolabameera. Hawaasaaf hin jedhaa jira malee ofii koo argeera wanta asliin jedhe dhugaadha. Ana Ahmad Hussein amala koo keessa akka hojjaa koo akka bifa koo kana mini naman sodaadhu kun asli mattu likki masantti ma waan inni jedhe dhugaadha. Edaan gala wallollee irra gartanitti miti. Waan asliin jedhe dhugaadha argeerani ija kootiin.
wanticha jechuudha. Wanti sun dhugaadha. Ituma dhugaa miti ta'e utuu wanti kun dhugaa miti ta'e immoo dhufee sooshaal miidiyaa kanarratti xiqqaan guddaan asli wanti kun dogongoradha irraati dhaabbadhu jedhee nama meeqatti dhaabsiseera utuu wanti kun dogongora ta'e as bahee sila asliini afaantu naal bahee akka haasaa bara kanaatti afaantu naal bahee nan dogongoree jedha sila. Kanaafu wanti dhugaadha. Kan obboleettii keenya kanaa ifa deemamuu qabuun. Chaappaatti dheeran. Ani chaappaatti dheeran. Akka Ahmad Hussein kan kana jedhe. Of ta'ee of ga'e. Isa kan akkas godha. Amma gara hawaasaatti deeba. Hawaasa nama kuma 10 meeqa kanarratti gara dhimma hawaasaatti deemamee waa'een hawaasa buqqee kanaatti adeemamu dhimmi Sumayyaa, dhimmi Abdii, dhimma nama dhuunfaadha. Wanti Abdii barame beekame. Dhimma hawaasa keenyaa dandamachiisamee deemamee itti deebu yookaan immoo qaamni biraa dhimma obboleettii keenya Sumayyaa qabachuu. Asli na hubatte kanuma dhayaanni ko galatooma. Bareeda. Enu namni yaada qabuun jira kan biraa moo goolamnu kalaas namni cinqame. Namni ishee amanuma keessan barbaadaa egaa amantanii kalaas. Asli. Anatu qaba doktor. Gaggabaabsa. Galatooma amma dubbiin dhugaadha wanni namoonni hedduun amma amananiiti jiranii. Nuti durallee wanni isin jettanii soballee hin jenne. Darii fi Abuzarillee ka jedhee an jidduu kanatti maaf furmaatan goonedha. Amma ani wannan akka nama tokkotti isin gaafadhu. Boru galgalaa jennee miti beellamni keenya dura ka ture. Haga boru galgalaa jenneemi imimmaan reeffa firaa torba gara galchanii sani yoo danda'ee bilbila narraa kaafame iyyaala yoo dadhabame ammoo anillee akkuma uummanni koowwan amanaa jechuudha. Maaltu amanuu isin orge ijaan argaa jirtan? Hadiisa daliilaatti amantanii isin da'iifa barbaadanii kana daliila dhiibtanii? Maaliif seete? Abbaa murtii ana isinii qajeelchaadhaa kenname. Jiru da'iifa barbaada. Ana asli waa isinii qajeelcha anama bilbile. Amma asumaga jiru kana isarratti miti akkuma isiniin jedhe namootuma dhimma kana keessa walaba ta'an. Nama asirillee osittillee hime namattillee hime namni hunduu irraa fudhachuullee asirillee irraa amanuu dandeetta namni achi keessa jiru. Waan kanarra jirraa isinoo maalirra geettanii jedhee gaafadhee ganamarraa dhimma kanarraa akka adda baasa itti dubbadhee ture. Amma isaan kan jedhanii waan xiqqoo wayiiti jirra xiqqoo nu eegi haga baankiillee geennee jira haasaallee akka isaatti waliin turree jira baankiillee isteetmentii baankiillee baasanii harkaa qabanii. Maaltu ittaana akkamtu ittaana waan jedhu xiqqoo yeroo nuu kennaa jedhanii. Haasaya keessatti waan na sobsiisu fakkaata teenne eeyna. Abboo dhiisi kaatti. Waa'ee akkana keessa amma gammaa qoradhee nagarre. Ani jechi xiyya kareessa illee lafumatti maan fidne anu kun lafarraa waan kana deemaa lafarraa waan kana godhaa jedhe malee asirraa haasa'uu hin jedhe malee. Waan amma isaan baasan isinitti immoo ana afaaniin. Isteetimantii amma isaan baasan isinitti immoo na sobsiiftanii ka duraa malee ka haarawaa. Na agarsiiftee bara baate.